Kabajamtoota hordoftoota op channel Itoophiyaa nagaa keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u jecha ammas marsaa biraadhaaf qonnaa kitaaba qulqulluu waliin eegaluutiif eegallee jirra. Nagaan Waaqayyoo Gooftaa isinii wajjin haa ta'u jecha arras kan walii wajjin mari'annu luba Efreem Hambisaa, barsiisaa Efreem Xilaahunii fi barsiisaa Kibiruu Taaddasee wajjin turtii taasisna. Akkasuma ogeettii kaameeraa Ubiit Geetaachollee nu faana jirti. Waaqayyo amma dhumaatti akka nu gaggeessuuf kadhata keenya Paaster Efreem faa heertuu yaadannoo nu dubbisanii buleessi keenya barsiisaa Efreem immoo kadhata nu godhu hin jalqabna. Tole heertuu yaadannoo keenya kan nuti waliin ilaallu kan inni caqafame Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irraa maal jedha? Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka ija hojii isaatti nan kennaaf jedhee jedha. Isa dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Sodaatamaadhaaf sodaachisaa kan taate abbaa keenyaas galateeffannaa. Jaalala keerraan kan ka'e yeroo kana fuula keetti akka argamnuuf ati waan feeteef qulqulluu Gooftaa biyya lafaa iddoo rakkinaa dhiphinaa kana keessatti maatii keenyaaf jireenya keenyaaf biyya keenyaa hundumaa nagaa gootee fuula keetti akka argamnee dubbii kee waliin qorannu waliin barannu waan nu taasifteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Dhugaadhaa ati Waaqa garaa ilaaluudhaa Waaqa keessa hubatuudhaa. Kanaaf kana hundumaa fudhannee fuula kee dura jirraa. Keessa keenya kan beektu keessa dhaggeeffattoota keenyaa kan beektu Waaqa guddaa kan siif hin taane kan siin mormu keessa keenya yoo jiraate keessa dhaggeeffattoota keenyaa yoo jiraate yeroo kana dhiiga keen qulqulleessuudhaan dubbiin kee yeroo kana iddoo kanaa darbu gurra saba keetii bira ga'ee lubbuu gara keetti deebisee saba kee akka fayyisu ofii keetiin akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Si barbaanna gidduu keenyatti argami. Hafuura nu gargaaruuti nuuf kenni maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma ammaatti Waaqayyo nu geggeessee yeroo kana geenyeerra qorannoo kitaaba qulqulluu keenyaa inni kutaanarraa diina keessoo kan jedhu ta'a. Yeroo baay'ee diina keessoo jechuun akka biyya lafaattis yoo ilaalle loltoota baay'ee keessatti diinni keessoon baay'ee hamaadha, ulfaataadha. Sababi isaa namni baay'een hin beeku, namoota baay'eef ifaa miti, namoota baay'eedhaaf hin galu, keessoodhaan diina kan ta'u utuu namni hin beekin miidhaa qaqqabsiisuu danda'a. Utuu namni hin beekin nama baay'ee galaafachuu danda'a. Utuu namni hin beekin miidhaa hammana hin jedhamne geggeessisee kaayyoo namaa fashaleessuu waan danda'uu fi waa'ee diina keessoo kana ba'eessa goonee ilaalla. Iyyaasuu boqonnaa 7 keessatti fakkeenya guddaadha kan inni nuuf kaa'u. Sabii Israa'el egaa kaayyoon isaanii inni guddaan Waaqayyo kakuu Abrahaamiif jalqaba galee isaaniin biyya abdachiifame sanatti galchuun kaayyoo Waaqayyo isa guddaadha. Haa ta'uti rakkinoonni baay'een haalli adda addaa haalli ulfaataan fincilli baay'een karaatti isaan mudachuu danda'a. Kana keessatti immoo Waaqayyo haala dinqisiisaa ta'een akka inni saba isaa gaggeessaa ture ilaalla. Yeroo kana loltoota qopheeffatanii sabi Israa'el Waaqayyo akka isaan abboometti akka abboommii Waaqayyootti saba balleeffamuu qabu waan Waaqayyo balleessaa jedhe balleessuun akka isaan irra jiru qajeelfama Waaqayyo biraa fudhatanii adeemsa isaanii fuula duratti godhatanii jiru. Haa ta'uti gaafa Waaqayyo karaa isaanii qajeelchee injifannoo isaanii kennee jedhu namoonni loltootuma kana keessaati waan Waaqayyo balleessaa jedhe wanta Waaqayyo raawwadhaa balleessaa jedhee dubbate ofittummaarraan kan ka'e hawwarraan kan ka'e kajeellaarraan kan ka'e ofii jaallachuurraan kan ka'e qabeenya Waaqayyo balleessaa jedhu sana ofii isaaniitti qabatanii Waaqayyoon dhoksanii adeemaa turan. Namni kun akka fakkeenyaatti kan kitaaba
kitaaba qulqulluu keessatti ka'e seenaa saba Israa'el kana keessatti ka'e Akaan egaa warqee babbareedaa uffata gaggaarii birrii yookaan meetii kan jennu jechuudha. Iddoo lolaa sana booji'e waan babbeessa ta'e waan ija isaatti tole kajeele hawwe sana guurrateetu dhaqee godoo isaa keessa dhokfate. Kutaa itti aanu kakuun kun akkamitti cabe waan Waaqayyo jedhu kun akkamittiin irraanfatamee diinni keessoo kun akkamittiin isaan keessatti marge isaan keessatti biqile kan adeemsa isaanii gufachiisu kan kaayyoo isaanii fashaleessu kun isaan keessaa akkamitti dhufe kan jedhu cabuu kakuu kan jedhu irratti Paaster Efreem faa yaadatti nu kennu seensaa ammuma kanan jedha. Fayyaa ta'e barsiisaa Maanu'eel tuqaan nuyi amma kaasaa jirru seenaa ijoollee Israa'el wajjin wal qabatee Yordaanosiin ce'anii biyya Kaanaaniin eega galanii booddee mudannoo hamaa isaan mudateedha. Iddoo kanatti kan nuti ilaalaa jiru. Diina lamatu jira. Akkuma beekamu diina keessaaf diina bakkeeti. Isa kamtu caalamu yoo jenne beekamaadha. Yoo kamtu caala yoo jenne hundumti keenya xiinxallee ilaallee lafa kaa'uu hin dandeenye. Diinni inni hamaan inni baay'ee jireenya namaatiif sodaachisu diina keessaati. Ijoolleen Israa'elii baay'inaan kan isaan lolamaa turanii diina bakkeetiin. Diina bakkeedhaa isaanitti dhufuudha. Inni bakkee sun immoo gaafa isaanitti hammaatu keessaa rakkina kaasa. Kanaaf amma kan nuti baay'ee jabeessinee irratti xiyyeeffannee ilaallu diina keessaati. Akkuma tuqaa keenya keessatti ilaalle ani Waaqayyo garaa namaa qoree nan ilaala kan jedhu Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irraa ilaalleerra. Ani yaada namaa qoree nan ilaala namaafis akka gatii isaatiitti nan kennaa jedha. Hamaas ta'e gaariis hojii nama hundumaaf kan kennu Waaqayyoodha. Firdii jallaa haa ta'u firdii qajeelaa kan badiisaas haa ta'u kan fayyinaa. Kanaaf amma diina keessa yeroo jennu eenyu irratti xiyyeeffata yoo jenne Waaqayyo duraan dursee biyya Kaanaaniin utuu hin galin qajeelfamaa fi akeekkachiisa inni saba kanaaf kenne waa tokkoof tokko. Maal jedhe? Biyya sana hin galtu, hin dhaaltu, wanta biyya sana keessa jiru hundumaa hin to'attaniitu harka keessan jala galchitu kan isiniif lolus ana jedhee Waaqayyo beekamtii eega isaanii kennee booddee garuu jedhe yeroo biyya sanatti galtan adara waan kan keessan hin ta'in waan harka keessaniin hin tuqinaa jedhame tuqxanii hirmi akka ofitti hin finneetti hin jedhe. Waaqayyo akkuma Amoos boqonnaa 3:7 keessatti beeknu Waaqayyo jedha dursee saba isaatiif akeekkachiisa otoo hin kennin hamaan godhu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mirga bilisaa mirga filannoo jechuun isa kana. Waaqayyoon dubbataa kana godhii kana hin godhin. Kana raawwadhu kana hin raawwatin. Yoo kana raawwatte bu'aan isaa kana. Yoo kana raawwachuu diddee rakkinni isaa kanaa jedhee Waaqayyo jala mureetti ifaaf ifatte jechuudha. Kanaaf amma Iyyaasuu boqonnaa 7 guutummaa isaatti yoo ilaalle Israa'eloonni Kaanaaniin eega qabatanii booddee rakkinni isaan mudate maali yoo jenne? Rakkinni isaan mudate maali yoo jenne? Rakkina hamaa tokko. Dursa Kaanaaniin eega galanii ce'anii Iyyaasuun akka abboomametti ijoollee Israa'eliin dhagna eega qabee booddee ayyaanni Faasikaa kabajame ija biyya sanaa eega nyaatanii booddee wal'aansoo guddaan fuula isaanii dura jiru Kaanaan keessaati Yerikoo ture. Yerikootti gaadduu ergee nama lama eega isaan odeeffannoo biyya sanaa yookiin magaalaa sana keessa jiru sochii naannoo sana jiru waan achi jiru odeeffannoo guurratanii akka isaan dhufaniif eegaa gaadduu lama ergee booddee gaadduu sanarra rakkina ga'e hin beekna sababa Rahaab ejjituutii fi Waaqayyo lubbuu isaanii oolcheera.
isaanis fayyanii maatiin ishees akka fayyan sagalee waaqayyoo dhugaa ba'a. Egaa Yerikoon akka sagalee waaqayyootti luboonni taabota waaqayyoo saanduqa kakuu baatanii guyyaa guyyaatti al tokko naannanii eega deebi'anii booddee guyyaa torbaffaatti garuu waan addaatu ture. Calluma hidhanii naanna'u maaltu ta'a kan jedhu sodaan biyya sana qabatee ture. Garuu hiika isaan beekani. Maal akka isaanitti dhufu hin beekani. Guyyaa torbaffaatti halkan jedha. Luboota waaqayyootiin hoogganamu akka ajaja Iyyaasuutti waaqayyoos gorsa kana yookiin qajeelfama kana kenneeraa fi halkan lafa bariitti Iyaarikoon eega jiddee booddee iyya guddaatu ta'e. Iyaarikoon biyya sana akka olaantummaatti yookiin akka gannataatti ilaalanii mootummaan biyya sanaa eegumsa guddaa godhee fi qabeenyaa biyya sanaati kan jedhu. Ijaarsi ishee hundee lafaatii hamma irra keessaatti dho'ee jige isaa booddee ibiddatti naqanii fixaniidha. Garuu waan tokko ture. Warqeedhaa fi meetii mi'a gati jajjabeessa fuudhaatii gara godoo waaqayyootti fidaa'edha. Maaliif barbaade waaqayyo? Tajaajilaaf barbaade. Isaa booddee iddoo sana keessaa diina keessoo kan jedhu namni jireenya biyya lafaatti lapheensaa hidhamee jiru. Waan waaqayyo itti hime kana nama seerarra daddarbe kana nama Akaan jedhamutu ture. Akaani dugda duuba isaa ilaal. Akaan jechuun afaan Ibrootaatiin baay'ee nama rakkisaa fi nama ciiggaasiisaaf nama fincilaadha jedha. Amallisaa hojiinsaa. Eessaa dhufe namni kun yoo jenne Yaaqoob ijoollee 12 qaba. Yoosefiin dabalatee jechuudha. Yihudaa nama jedhamutu ture. Yihudaan kun Yoosefii gammoojjiitti obboloonni isaa kun horii hoolaa tiksaa turaniitu utuu manatti hin galiin gaafa turanii nyaata hojjetee isaaniin barbaachuu gaafa dhaqu duraan dursee waaqayyo itti dubbate itti mul'ise himeera. Abjuutti hime. Isaa booddee gammoojjiitti gaafa inni barbaacha dhaquti obboloonni isaa kun elaa nama abjuu sana jedhanii qabanii wayyaa isaa irraa baasanii jedha. In ajjeefna gaafa jedhu lakki nama kana najjeefnu garuu jedheetu nyaata isaa harkaa fuudhanii uffata irraa baasaniitu naggaadota warra Filisxeemotaatti gurgurani. Ismaa'ilotaatti gurgurani. Akka gurgurame Yihudaatu godhe. Qarshii 20tti mucaa kana gurgurani. Amma gaa Akaan sanyii Yihudaa abaabiliidha. Abaabilii Yihudaati Akaan. Eessaa dhufe inni immoo yoo jenne Yihudaan obboloota isaa irraa adda ba'ee ga'e Yoosefiin gurguree booddee gara biyya tokkotti gadi bu'ee gara Eraam kan jedhamu nama tokko bira taa'uu jalqabeen. Dubartii Tiimaar jedhamtu obboloonni isaa ijoolleen isaa akka fuudhan ta'e dubartii Kaanaan Sewaa jedhamtu eega fuudhee booddee dubartii ijoollee sadii irraa godhate eega isheen duute haati manaasaa duute booddee immoo nama biraa otoon fuudhin haati manaa ilma isaatii Tiimaar namni jedhamtu karaa biraadhaan mucaa akka godhattu ta'e. Amma gaa Akaan sanyii sanarraa dhufe jechuudha. Yihudaan obboleessa isaa Yoosefiin gurgure birrii 20tti. Inni kun immoo isuma sanyiin isaa godhu isuma abaabiliin isaa godhe sababa ta'eef waan waaqayyoon godhin jedhu kana qabeenyaa sana sassaabbateetu eessatti geesseedha. Dhaqee dunkaana waaqayyoo mi'a jala dhaqee awwaaleedha. Isaa booddee magaalaa Aayi jedhamtu ture iddoo 5tti kan qoodamtu. Ajaja waaqayyootuun fudhatin Iyyaasuun eessatti erge gaadduu nama 2 ergeetu dhaqaamee biyya kana ilaalaa jedhe. Aayin gara ba'aatti magaalaa xiqqoo moggaatti baatetu jirtu Yordaanos irraa kiiloomeetirii muraasa. Achi gaafa dhaqanii ilaalanii Iyyaasuutti maal jedhan Aayi isheenoo nama muraasuungaa loltoota baay'een barbaadu nama 2,000 hanga 3,000tti ergiitti jedhan Iyyaasuudhaan. Gaafa inni namoota 3,000 ergu akka jirutti jira sagaleen waaqayyoo itti ba'aniitu dhagaatti konkolaachisanii ijoollee Israa'eliin keessumaa nama 36tu du'eedha. Akaan hanga kana calluma hidhee ilaala. Waan godhu godheera sababa ta'eef. Isaa booddee achii gaafa deebi'an oduu gaddisiisaa Iyyaasuun fuula waaqaa duratti gombifamee tuuta jaraa keessaa ba'eetu gombifamee taabota waaqayyoo fuula duratti gombifamee waaqayyoon kadhateedha. Waaqayyo ka'i maal boossa maal iyyita jara keessatti hirmiin argameera jara qulleessi. Achii gaafa deebi'ee dhufu
gosa gosaan namoota hiriirsisee gaafa jedhu nami jalqabaa hirmii hojjetee jiru akaantee argame. Mucaa koo jedhe tokko waaqayyoof galata galchi. Lama waan goote hime jennaan waan godhe kana hundumaa hime godoo waaqayyoo keessaa dhaqee qabeenyaa kana awwaalee achii gaafa baasanii waan waaqayyoo godhe. Tokko waaqayyoon saamee jedha. Lammaffaa immoo waan waaqayyoon godhin jedhe kana lapheensaa biyya lafaatti qabeenyaa biyya lafaatti maxxanee jedha. Akaan badiisisaa baay'ee fokkisaa ture. Maal godhan fuula ijoollee Israa'el fuula dura fidaniitu dhagaadhaan tumaniitu dhaqanii lageenii naannoo sana jirutti dhaqaniitu awwaalanii dhagaarra tuulanii jedha. Eessaa ka'e gam saba gidduudhaa ka'e. Tokko sababa akaanii fi namni 36 ijoollee Israa'elii loltoota Ayin barbadaa'an. Lama maatii isaatti fide. Ofiis badee maatii isaas balleessee ijoollee Israa'el. Cubbuu namni tokko godhu rakkinni guddaan argamu hawaasarraa ka'aa maatiitti dhufaa dhuunfaa nama sanaatti dhufaa jechuudha. Kanaaf har'a baay'ee of eeggachuun kan nurra jiru waan waaqayyoon nu abboome jira obboloota. Kanaaf waan waaqayyoon godhinaa jedhe xuraa'ummaatti akka fagaannu waaqota tolfamaatti akka fagaannu lapheen keenya albaadhummaa biyya lafaa yookiin immoo qabeenyaa biyya lafaa waan waaqayyoon barbaanne akka hin jaallanneefitu barumsa guddaa nuu kenna jechuu barbaadee ni barsiisa. Fayyaataa waaqayyo isin eebbisu dhugaadha. Egaa akaan wantoota guguddaa 5 akka inni godhe kutaa kana keessatti nutti himaniiru. Seera waaqayyoo itti meerra akka inni daddarbe akkasumas immoo wanta badiisaaf kenname irraa akka inni fudhate akkasumas immoo hin hate hin gowwoomse inni kun gochaa akaan achi keessatti hojjete akka ta'e sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Asteer waaqayyoo isin eebbisu jecha. Egaa wanti nuyi asirraa hubachuu qabnu paasteriin tuqaniiru badiisni yookiin immoo yakki irra daddarban namni tokko godhu namoota gara biraa waldaallee akka inni gaaga'uu danda'u. Waldaa keessatti hirmiin nama tokko waldaan gaaga'a saba baay'ee miidhuu akka inni danda'u as keessatti tuqaniiru. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu jenna. Kutaa itti aanu barsiisaa Efreem itti nuuf fufu kutaan itti aanu cubburma akaan kan jedhu kana walirraa kan fagaatu mini gargar kan fagaatu mini waluma qabatee jira waan ta'eef kutaa sana barsiisaa Efreem yaada irratti nuu kenna. Tole waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa. Paasteriin yaada isaa kaasaniiru. Cubbuu akkaan jedha Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 16 fi 19 irraa dubbifachuu danda'u dhaggeeffattooti keenya. Isa fuuldura garuu gara mata durii isaa gaafa deebinee ilaallu diina keessaa jedha. Kun baay'eetti yaadamuu kan qabudha. Dhaggeeffattooti illee hubachuu kan qabanidha. Amma biyyuma lafaa kana keessa yoo ilaalle wanti lubbuu namaa baay'inaan balleessu bineensota gurguddoo miti. Wanta hin argamne wanta vaayirasii baakteeriyaa xixiqqoo ta'anidha. Baay'inaan kan namallee fixuu danda'u. Kummaa inni keessa waan ta'eef. Isa bakkee argee namni isa bakkee irraa baqachuu danda'a ofirraa deebisuu danda'a. Garuu isa keessa baay'ee ulfaataadha. Keessa fixee utuu namni sun jira jedhullee yeroo inni lubbuu isaa dhabu waan baay'eetu argama waan ta'eef. Kanaaf yeroo diina keessaa jedhu ergaa baay'ee ulfaataadha iddoo kana keessatti. Israa'elii waaqayyo diina isaa isarraa lolaa ture bifa adda addaatiin lafa isaaf kennuuf jedhe irraa ari'aa irraa buqqisaa kennaafii ture. Garuu amma gaafa keessa isaatii ka'ee jedhu kana fala wallaalee garatti deebi'uu dhabe. Iddoo kana keessatti kutaan kuni bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa cubbuu hojjechuu, cubbuun kun mul'achuu, cubbuu kanaaf immoo taatee cubbuun sun fidee, taatee cubbuun sana fideef immoo maaltu jira? Akka qullaa'uuf qulqullummaan akka jiraatu. Qabxiiwwan kana sadan ilaallaa jechuudha. Akkuma kana duraa ta'ee Iyyaasuun maal godhee mandarattii Aayi sana qabachuudhaaf gaaddota erge akkuma paasteriin kaase. Gaaddota gaafa ergee jiru xiqqoodha hin tuffatan isaan. Tokkoffaa waaqayyoon hin gaafanne. Iyyaasuunis calluma hidhee ergee ofitti amanuudhaan. Gaafa dhaqanii jarris jara tuffatanii dhufan. Haa ta'u jedhan. Jarri garuu gaafa achi gaditti ba'anii warranni nama 2,000 hanga 3,000 erge sana achi ari'anii akkuma jalqaba ka'ee ture namoota 36
aarfaman. Iyyaasuun yeroo kana waan hin argin kanaan dura ta'e hin beekne arge hin eegar malee bidiruu kakuu waaqayyoo duratti gadi gombifame. Jaarsolii waame, maanguddoota waame, owwaara mataatti firfirsee gadda guddaa gaddi. Gadda isaa kana waaqayyo argeera. Waaqayyo eenyu bira irmiin akka jirus beeka. Kanaaf cubbuun egaa amma cubbuu xiqqoo hojjeteera, an waan akkasii godheera, waaqayyoon naa kadhadhaas jedhee hin dubbanne yeroo sabni sun dhumanis argeera, akkaanis achuma jira hin beeka. Isaanuma biraa dhaqan waan ta'eef wanti itti dhaga'ame hin jiru, akkaan zimmi jedhe waan tokkollee dubbachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee amma cubbuun kun egaa du'a fide. Du'a kana immoo waaqayyo argeera. Waaqayyo amma egaa maal gochuu qabare? Boqonnaa 7 lakkoofsa 12 duddatti gatan jedha. Dhaabbachuu hin dandeenye. Isa dura dhaabbatanii maal jedhanii dhaabbachuu hin dandeenye. Duddatti gatanii baqatan. Kanaaf kun qullaa'uu qaba. Eenyu rakkinni isaa eessa bira? Waaqayyo beeka waan ta'eef Iyyaasuudhaan maal asii hojjetta ka'ii ittiin jedha. Waaqayyo Iyyaasuutti dubbate, Iyyaasuunis hin ka'ee achiitiin gosaa immoo gara isaa dhufee gara maatii irraa immoo gara nama dhuunfaa amma kanatti adeemee qorate. Kanas akka inni qoratu kan godhe Waaqayyoon. Qoratee akka buleessi keenya paastiriin kaasee akkuma mata duree keessatti ibsamus cubbuun kun eenyurra dhaqee bu'e? Akkaan irra dhaqee bu'e. Akkaan kun waan Waaqayyoon godhin jedhe gochuudhaan, waan Waaqayyo dhorke fuudhuudhaan warqee sana meetii sana dhaqee waale. Amma inni akka yaada isaatiitti eenyuun dhosse? Iyyaasuu fi maanguddootaaf ijoollee Israa'el warra achi turan dhosseera. Garuu Waaqayyoon utuu Waaqayyoo ilaaluu ijuma Waaqayyoo dura dhaqee kaa'e. Waaqayyoon immoo beeka waan ta'eef Waaqayyoon dhoksuu hin danda'amu waan barbaade yoo ta'e. Daawwit yeessan naqa reessi duraadha miti. Ol ba'ees gadi bu'ees si'ool keessa ol lixa iddoo hundumaa jirte eenyu keenya Waaqayyoon namni Waaqayyoo waa dhoksuu danda'u hin jiru bakka kana eenyuyyuu amanuu qaba. Waaqayyoon dhossi nama dhossinee waan barbaanne gochuu dandeenya. Waaqayyoon dhossuun hin danda'amu. Heertuu keessattis dubbateera. Waaqayyo garaa ilaala waan ta'eef Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti illee namni fuula ilaalaa hangaraan ilaale Waaqayyo bakka. Keessa garaa beekama isatu uume waan ta'eef. Kanaaf egaa cubbuun sun inni dhokate bakkee ba'e, cubbuun bakkee ba'e, cubbuun sun du'a fide namoota baay'ee gaagee cubbuu sanaaf immoo akka qullaaniif cubbuu sana kan hojjete eenyu akka ta'e bakkee akka ba'u namicha kana isa cubbuu hojjete kana baasaa waan inni qabu ijoollee isaa horii isaa hundumaa baasaatii dhagaan rukutaa isa booda immoo gubaa jedhe. Baay'ee Waaqayyos inni aarii Waaqayyos hin boba'eedha. Kanaaf egaa amma maal dubbataa jira kan jedhu sagaleen iddoo kanaa nuuf darbu gaggeessaa faarfataa ta'u, faarfachiisaa ta'u, faarfannaan sirriitti faarfatamaa tokko achi keessa waatu jira. Irmii akka kan akkaan hojjete jiraachuu danda'a. Waldaa kiristaanaa keessatti lume yeroo geggeessu, hojjetaa wangeelaa yeroo geggeessu sirriitti waldaan kiristaanaa amanamummaadhaan hojjetaa jira, guddataa jira waldaan kun. Yoon jiru ta'e waatu dhokatee jira akka Iyyaasuu gaafa sanaa fuula Waaqayyoo duratti gadaa deebi'u. Nus maatii keenya keessatti waan dhoffannee jiru jira. Akka akkaan na fayyada na gargaara innee waan nuyi jireenya keenya keessatti dhoksinee jiru. Waldaa keenya keessatti dhoksinee jiru. Saba keenya keessatti dhoksinee jiru. Nu balleessa, nu balleessuu duwwaa miti maatii keenya illee hin balleessa waan ta'eef damnee kanaaf deebi'uun barbaachisaadha. Maaliif Waaqayyo Waaqa garaa ilaaluudha waan ta'eef. Maatiin isaallee yakka kana keessaa hirmaachuu ofirraa ittisuu hin dandeenye. Dharee maaliif kana goote ittiin hin jenne. Isaanis keessaa hirmaattuu ta'an. Kanaaf iyyuu wajjin gubatan. Maatiin illee gaafa waan tokko abbaa warraa ta'u, haadha warraa ta'u, ijoollee haa taatu gaafa waan tokko ta'u maa inni wanti godhamaa jiru kun. Dhuguma Waaqayyoon barbaadaa waan kana jedhee hundumtuu irratti mari'achuu qaba. Lubbuu balleessa waan ta'eef Waaqayyoon immoo dubbanneerra cubbuu irratti araaran qabu waan ta'eef. Kanaaf egaa akka akkaan hirmii godhe saba Waaqayyoo ijoollee Israa'el warra Waaqayyoo kakuudhaan geggeessaa jiru sana lubbuu isaanii dhabamsiise. Cubbuun har'a lubbuu namoota baay'ee dhabamsiisa. Wanti nun keessa keenya keessatti nu gargaara jennee dhoffannu har'a meeqatu mana isaa keessa waan garaagaraa dhoffatee jira. Wanta Waaqayyoon barbaanne qabeenya saammachuuf jedhee waan garaagaraa meeqatu kaa'atee jira mana isaa keessa.
Waaqayyo kan itti dheekkamu, Waaqayyo kan hin jaallanne. Kanaaf akkaaniin iyyuu akka kanatti maatii isaas jireenya isaas balleesse adeemsa kana keessa kan jiru akka akkaan cubbuu dhoffatee kan jiru kan dhagaa jiru kan hordofaa jiru cubbuu kana of keessaa baasuu qaba. Akkaanii deebi'ellee akka waan qalbii jijjiirratuutti yaada dhiyeessee ture. Garuu yeroon isaa irra darbe. Utuu yeroon jiru immoo qalbii ajijjiirran utuu dafee battala sana anatu balleesse maal Waaqayyoon araara naa kaafadhu jedhee Iyyaasuma iyyuu kadhate ta'e Waaqayyoon araaramaaf ture. Zimmedhee ilaale of dhosse. Meetii sanattis warqee sanattis itti hin fayyadamne. Waanuma isa hin fayyadneef lubbuu isaas balleessee lubbuu namoota Waaqayyoos balleesse. Al tokko waanuma nu hin fayyadneef waanuma nu fayyaduu hin dandeenyeen jireenya keenyas jireenya namootaas jireenya waldaa kiristaanaas balleessuu dandeenya. Kanarraa of eeguu akka dandeenyuu fi seenaan kun nutti dubbata. Kanaaf keessumaa Waaqayyo ammas garaa laala waan ta'eef garaa keenya qulleeffannee fuula Waaqayyoo duratti yeroo hundaa argamuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha ergaan kun. Tole barsaa Fireem achumaan wanti isinitti nu dabaltan mee Iyyaasuun yeroo akaaniin gaafate yakka kana irra darbaa kana gaafate sababa isaa rakkinnoo saba kanatti akka dhufe yoo beeka argeera hime baree yeroo sanyiidhaan gosaan qoratee amma isa bira ga'utti amma nama dhuunfaatti isa bira ga'utti maaliif adabatti kennuu dhiise yookiin yoo kan dubbisnu ta'e hin eekamne illee mee kana irratti maaliif maal barsiisuuf jedheeti kun. Fayyaa ta'e baay'ee na yaadachiifte. As keessatti immoo waan nu barsiisu qabu Iyyaasuun geggeessaa gaarii akka ta'e. Al tokko namoonni har'a yeroo namni ammi kun dhumee jiru siimini kan kana godhe rukuttaan illee ifannaa illee lafaa kaasuu danda'a ture. Iyyaasuun garuu akka kanaan goone yaa ilma ko maa inni wanti kun Waaqayyoon mee galata fidi mee Waaqayyoof abboomami jedheetu wanti goote kun immoo maalii jedheetu gad of deebisuudhaan kan inni gaafate. Haa ta'uyyuu malee Iyyaasuun dhugaadhuma garaa isaarraati. Amma imimmaan buusutti iyyuu jedha. Itti dhagahame waan ta'eef amma imimmaan buusutti iyyuu gaafatee. Kanaaf iddoo ulaa kana irratti warri geggeessa irra jiru nam tokko waa balleesse asirraallee waa barachuu qaba. Ifannaadhaan utuu hin taane, dheekkamsaan utuu hin taane, lolaan utuu hin taane garaa gad of deebisuutiin yaa ilma ko jedhe amma dhoksuu hin danda'u ture. Maaliif jechisaa sun laphee isaa rukuteera waan ta'eef jaalalatti agarsiiseera waan ta'eef kanaaf jaalala agarsiisuudhaan waan dhokataa ta'e illee baasuun hin danda'amu. Har'a al tokko namoonni yeroo baay'ee akka torbee darbe kaafnee turre Waaqayyo aaritti suuta jedhaadha. Namni aaritti suuta jedhu biyyoon lafaa kana irra jireenya darbee jiraachuu qaba. Namni ariifatu garuu balaa keessa bu'a. Kanaaf ulaa kana keessatti Iyyaasuun nama kana ifannaadhaan itti nanne garraamummaadhaan itti dhaqee gad of deebisuudhaan itti dhaqee garuu haa ta'u malee gochisaa sun Waaqayyo biraatti kenname waan ta'eef bira darbamuu hin qabu. Gubamuun akka inni dhibamsiifamu Waaqayyo dubbate waan Waaqayyo dubbate immoo raawwachuun dirqamuu isaati. Ulaa garaa garaarra jiraachuu danda'a namni jiraachuu dandeenya. Ulaa jirru keessatti badii tokko nam tokko raawwate badii sanaaf nummoo caalaa nama sana aarsuyyuu utuu hin taane gad of deebisuudhaan nama sana gaafachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dubbachuu barbaade. Waaqayyo eebbisu barsaa Fireem egaa dhugaadhumatti obsa akka inni nama barbaachisu geggeessummaan gatii akka inni nama kafalchiisu illee achirratti ilaalla. Kutaatti aanutti darbina kutaatti aanu kan nuuf ibsanii barsaa Kibruun filannoo bu'aansaa gaarii hin taane kan jedhu jalatti utuu gara sana hin dhaqini Waaqayyo wanta nuyi hojjennu hunduma isaa beekaa wanta irraanfatu yookaan wanti isa jala darbu hin jiru barsaa Kibru mee kanarratti yaada kennitaniitu gara mata duree isatti aanutti nu dabartu. Baay'ee nama ajaa'iba. Hojii Waaqayyoo baay'eetti sammuu keenyaan oli. Wanti hojjetamu hundinuu waan nuti dhoksinee hojjennu dukkana keessattis haa ta'u bakka dhokataattis haa ta'u nama dhoksine Waaqayyo dura wanti dhokatu tokko illee hin jiru. Waaqayyo garaa dhagaa keessa beeka. Waaqayyo kaleef ribuu keenya sakatta'ee beeka. Kanaafuu akkaan ofumaa goyyoomi. Nama duraa dhoksine malee Waaqa duraan dhoksine. Angaruu kan na ajaa'ibina dhiisuu didee Iyyaasuun qorannoo gochaa odoo yuunivarsiitiif kolleejjiin hin dhaabbatamini inni akka nama yuunivarsiitii galee barateetti qorannoo gochaa geggeesse. Qorannoo gochaa hin godhamne irratti geggeesse. Sakanta'iinsa kana Waaqayyo
saba kan sabni kun na yakkeera. Cubbuu hojjeteera. Hirmiti sun keessa jira yeroo dubbate gurra Iyyaasuu tasaasee akaantu kana godhe hin jenne jedheera. Hin jenne garuu isin keessa hirmii jira. Cubbuu hamaa jira. Saba kana qulqulleessee Iyyaasuun kanaan booda qorannoo gochaa irratti geggeesse. Sakatta'ee haga dhumaatti gosarraa ka'ee maatiirraa ka'ee haga nama dhuunfaatti qorannoo kana xumuree biraan ga'e. Kun geggeessummaan akkuma jalqaba kaa'ame geggeessummaan Iyyaasuun qabu geggeessummaa ulfaataadha. Obsa qabeessa, beekumsaan kan deeggarame, hafuuraan kan deeggarame geggeessummaa cimaa of keessaa qaba. As jalatti jala muramee kan beekamuu qabu geggeessaan tokko irraa hafuura waaqayyootiin hin taane taanaanii badii guddaa fida. Akkasumaan maqaadhumaaf geggeessummaa taanaanii badii hamaa fida. Saba irratti, biyya irratti, waldaa irratti. Kanaaf wanti waaqayyoo duraa tokko illee dhokate hin jiru. Inni taanu filannoo bu'aan isaa gaarii hin taanedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Seenaan kun wal qabatee deema. Yaadatti yoo taatan torbee darbee maal jedhaa? Filannoo bilisaa kan jedhu barannee turre torbee darbe keessa. As jalatti immoo filannoo bu'aan isaa gaarii hin taanedha. Seenaa eenyuun nuu kaasa? Seenaanuma namicha kanaatti nuu kaasa. Akaaniin nuu kaasa. Mee macaafa qulqulluu keenya keessaa Iyyaasuu boqonnaa 7:9 kaasee haga 21tti nan dubbisa. Akkana jedha. Eddisa kan ta'insa kana godhee booda amma gaa namni badii kana hojjete barameera. Eddii baramee booda akkaataatti Iyyaasuun itti dhiyaate ilaalla. Akaan deebisee Iyyaasuun yommus akaaniin ilma koo Waaqayyo gooftaa Israa'eliif ulfina kenni. Isa jajadhus. Amma egaa mee wanta goote kana anan dhoksini anatti himi jedhe. Waa lama gaafate. Inni tokkomaa inni Waaqayyo Waaqa keetiif ulfina kenni jedhe. Isa lammataa hoo? Waan hojjette nan dhoksini mee himi. Yaa ilma koo akkaataan itti dhiyaate nama ajaa'ibu. Maaf kana goote? Maan ufitte? Badii ati kana gooteen sabni kun gaaga'ame. Lubbuun 36 dhume. Isarratti darbee immoo diinota duratti nu qaanessite jedhee isan dheekkamne. Yaa ilma koo jedhe. Yaa ilma koo Waaqayyo gooftaa keetiif ulfina kenni isas jajadhu. Amma egaa mee wanta goote kana ana hin dhoksinii anatti himi jedhe. Akaan deebisee ani dhugumaan Waaqayyo gooftaa Israa'el duratti cubbuu hojjedheera. Wanta ani godhes uffata miidhagaa biyya Shiniirratti hojjetame fi meetii shiqilii 50 baasu boojuu keessatti argeen hawwee fudhadhee. Kana jala muraanaa qabaddaa. Hawween fudhadheedha. Kunoo uffatichis godoo koo keessa awwaalamee jira. Meetichis immoo isa jala jira jedhee. Amma akaan maaliin kanatti galee hin hawwee hin kajeele. As keessatti kan hubachuu qabnu namichi kuni akka nama beekaa cubbuu hojjetee kan dubbataa jira. Akka nama beekaa cubbuu hojjetee. Inni kan biraan kajeellaa hawwii cubbuu dharra'uu waan dhorkame sana hawwuudha. Hawwii kun immoo maal fide? Du'a fide. Seenaa eenyu wajjin wal nu qabsiisa kun? Seenaa Addaamii fi Hewaanii wajjin wal nu qabsiisa. Gara jalqabaatti nu deebisaa jechuudha. Hewaanis waan argite kana hawwite waan dhowwame kana hin nyaatte. Cubbuu hawwuun waan dhorkame hawwuun du'a akka inni nutti fidu asirratti beekuu qabna. As keessatti akaan dhokfachuu barbaade cubbuusaa badiisaa dhokfachuu barbaade akkuma jalqaba kaafame taateen ta'e kun saba Israa'el irratti kufaatiin dhufe kun lubbuu namni kun 36 yeroo dhumu kan hundumaa dhaabatee ilaala. Sakatta'iinsi kun illee hamba dhumaatti yeroo deemu uma ilaala. Haga maalitti deemeedha? Haga qubni Waaqayyoo isatti qabamutti callumadhe dhaggeeffate. Carraasa dhumaa jechuudha. As keessatti waan nuti hubachuu nurra jiraatu wanti yeroo irra darbee balbala raaraa itti cufame booda waawwaannaan keenya gatiin qabu. Sariisa maaliin nu yaadachiisa asirratti? Waa'ee seenaa bishaan badiisaa yaadattu yoo taatan waggaa dheeraadhaaf itti lallabamaa ture sabni sun garuu hin dhageenye.
Hin amannes maal akkamitti kun taa'edhan? Bokkaan bara sana hin jiru. Lafumarraa burqee bishaanii biqiltuu guddisa. Bokkaasa kamtu bariisaa dhufa jedhanii itti qoosani. Dhumarra garuu dubbiin gaafa xumuramee sabni suni Nohiif maatiin isaa bidiruutti galanii jedhanitti iddii cufame harki waaqayyoo cufee booda garuu bishaan roobee guutuu yeroo jalqabu garuu dhaqanii bidiruu sana yeroo reebanii nu galchi dubbiitti jette dhugaadha namanne jedhanii hin banameefi. Hin banamneefi. Maal jechuudha kun? Wanti yeroo irra darbe waaqayyoo yeroo qaba. Yerootti qalbii jijjiirrannu, yerootti haagii fudhannu, yeroo cubbuu himannu, yerootti qulqullummaa mana samii shaakalluuf yeroo nuu kenneera. Yeroo keenyatti hin fayyadamnu taanaan firoota ko. Badii hamaatu nu qaqqaba. Mee garaagarummaa Rahaabii fi Akaan immoo wal bira qabnee ilaallu. Seenaa guddaa as keessatti barannu waan jiruuf. Rahaabii gaaddota fuutee dhoksitee badiisa jalaa hambifte lubbuu isaanii baraarte. Akaanoo waan dhorkame fuudhee Iyyaasuu jalaa dhoksee saba sana badiirra akka inni buuse wal bira. Ofiisiin oolchite maatii ishee siin oolchite. Yaa. Inni immoo ofiisiin balleesse maatii isaan balleesse. Exactly. Inni taanu Rahaabi gaaddota Israa'elii fi gaarummaa gaarii agarsiiftee injifannoo guddaadhaan akka isaan gonfatan goote. Akaan immoo maal godhe? Araada isaatiin waan bare sana hawwa cubbuu isaatii sana galmaan ga'atee saba Israa'eliin diinota duratti qaaneesse. Sabni Israa'el akka isaan mo'aman godhe. Araada waan itti ta'eef. Hatuun, hawwuun, waan waaqayyoo dhorke sana. Kan isin ajaa'ibu shakkiin isa keessa ture maal jedha barnoota sanbataa keenya iddoo tokkotti. Waan gaggaarii waan miidhagaa waaqayyoo ofii isaatiif hambisee waan isa dhowwate itti fakkaateedha. Waaqayyoo ofuma isaatii waan miidhagaa waa gaggaarii kana ofii godhatee isaanii waan dhowwee itti fakkaatee shakkeedha barnoota sanbataa keenya. Qabxiin itti aanu Rahaabi Israa'eloota wajjin kakuu galteedha. Akaan immoo maal godhe? Kakuu Yaahwee wajjin gale cabseedha. Qabxiin itti aanu Rahaabi ofii ishee fi maatii ishee kan amma paastar dubbatanii oolchitee Israa'eloota keessatti lammummaa gaarii yookaanis immoo lammii gaarii keessatti makamteedha. Akaanoo ofiisaa maatii isaa dhibamsiise du'aaf saaxile. Kanaaf firoota koo har'a filannoon keenya maal fakkaata? Filannoon keenya filannoo gaariidha moo filannoo gaarii hin taanedha? Har'a ofa sakattaanu, har'a yeroo qabna, yeroo qalbii jijjiirrannaa qabna, yeroo itti filannoo keenya sirreeffannu yeroo qabna. Akka Akaan cubbuu dhoksinee haga dhumaatti qubni waaqayyoo nutti qabamee situ kana godhe jedhee qubni waaqayyoo amma nutti qabamutti eeguu hin qabnu. Haagii fudhachuu qabna, deebi'uu qabna isa jedhudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Tole barsaa kiburuun waaqayyoo isin haa eebbisu jennaa. Tole egaa amma ammaatti cubbuun fuulaaf fuulatti seera waaqayyoo irra daddarbu kun rakkina badiisa akkamii akka inni fidu ilaalaa jirra. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa mee kutaatti aanu barsiisaa Efreemtu irratti ibsa nuu kennu. Isa dura gaaffiin isaan gaafadhutu jira waan isaan majjii wal qabsiisanii nuuf ibsanii cubbuun yookiin immoo cubbuu dharra'uun cubbuu dharraanu Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15 dubbisaa isaa wajjin wal qabsiistaniiti kan yaada irratti kennitanii akkas jedha. Kanatti fufee hunduma keessaniinuu ilaalladhaa. Sassata hundumaattis of eeggadhaa. Jireenyu eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarraa hin dhaabatu jedhee jedha. Waa'ee baay'ina qabeenyaa maaliif egaa amma cubbuu dharra'uun namni waan qabnu isa ta'u waan hin qabnes hin dharraana. Garuu gooftaan Yesuus asirratti jireenyi namaa qabaachuu yookaan immoo dhabuu irratti miti kan inni hundaa'u jedha. Mee kana irratti yaada kennitaniitu kutaattaanu balbala abdii kan jedhu irratti immoo ibsa nuu kennitu. Tole waaqayyoon hin galateeffannaa. Dhugaadhuma jireenyi namaa kan hundaa'u Kiristoos irratti malee qabeenya irratti miti. Maaliif Kiristoos irratti yoo hundaa'e qabeenyi dhufa. Kanaaf rakkoon isaanii rakkoon akkaanii kana ture. Ammatu isarratti hundaa'e ta'e gara qabeenya sanaan ilaalu ture. Eenyurraa iji isaa kan inni jiru qabeenya sanarra. Kunarra biyya lafaa kana guutummaarra kan jiru iji namaa irra jira qabeenya irra jira. Qabeenya sana duukaa fiiga.
qabeenya sana dabalachuudhaaf kan inni waan garaagaraa keessa galu. Utuu iji isaa gooftaarra ta'eeti kana keessa hin galu. Kanaaf har namni jechuudha ija isaa qabeenyarraa kaasee gooftaarra kaachuu qaba. Dhuguma immoo nama kajeellaan cubbuu dhalti. Cubbuun immoo maal dhalee? Du'a dhala. Kana kunoo hin kajeelee hin hawwee hin fudhate inni immoo cubbuutti fidee dhufe cubbuun sun immoo maal isa godhe? Isaan maatii isaa iyyuu balleesse. Addaami Hewaanis akkuma kana hin hawwitee hin nyaattee cubbuu fiddee cubbuun sun immoo maal dhufe? Du'a dhufe. Har'as sansalatuma sanatu wal qabatee deemaa jechuudha. Innaa maa inni amma jireenya keenya akka nuyi kajeellu maal kajeella maal hawwina? Hawwa gaarii yoo ta'e, hawwa dubbii waaqayyoo yoo ta'e, hawwa jireenya bara baraa yoo ta'e, jireenya bara baraa sana argan. Yoommoo hawwa biyya lafaa kana akkaan kana jallina hawwina, mana waaqayyoo saamuu hawwina, mana waaqayyoo irratti rakkina finna yoo ta'e, akkuma akkaan sana cubbuu nuuf dhalataa cubbuun sun immoo du'a fida jechuudha. Kanaaf maal akka hawwinu, maal akka kajeellullee adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Barumsi kun kana nu barsiisuu barbaada. Akkaan ammatu bakka san kun kan waaqayyooti. In ta'u kana waaqayyoon barbaadu jedheera ta'eeti akkuma warra kaanitti fufa ture. Malee waaqayyoo isa keessa filatee isa dhibamsiisuu fi kaayyoo isaayyuu hin turre. Kanaaf iddoo kana keessatti akkaan rakkina kan inni ofitti fidee hawwuudhaaf qabeenyi namaa qabeenyi eenyu yoo ta'u isa kenne Kiristoos irra dhaabbachuu qaba. Kana kan Kiristoos dubbatu malee qabeenyarra yaadi keenya hawwi keenya jireenyi keenya dhaabbachuu hin qabu. Kanaan itti fufeenni jiru kuni egaa ijoolleen Israa'el kun dhaqanii lolamanii mo'amaniiru. Iddoo kanatti egaa mo'amanii jedhanii waaqayyoo rakkinni hawwisuun fidee cubbuu sana fidee cubbuun sun immoo du'a fidee kana qulleessee amma immoo mo'ichaan isaan dhaabaa jira. Ulaa kana keessatti immoo kan arginu. Akkaataan itti mo'ichaan isaan dhaabaa jiru boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 29tti Iyyaasuu yoo dubbifanneen arganna. Amma maal godhaa jira? Taraasaa deebi'ee Iyyaasuun mandaratti ma'aayii warra gaafa duraa sana ijoollee Israa'eliin sababa irmiin keessa jiruuf mo'anii namoota fixan sana deebisee akka itti ergu loltoota gaaddota akka itti ergu. Gaaddota tun taane mandaratti sana akka loluuf akka moof balballi abdii isaa banameera. Balbala abdii kana kan bane immoo eenyudha? Waaqayyo baneef. Loltoota ciccimoo 30,000 naannoo mandaratti dhaqee buufachiisa halkaniin tuu isaan hin beekin. Kara lixa biiftuutiin akkasuma namoota fo'eetu erga Iyyaasuun. Ofii isaatii immoo namoota muraasa qabateetu lolaaf itti ba'a. Akkuma gaafa sanaati jedhaniitu walii galaniiru. Naannoo mandaratti sana buufadhaatii eegaa. Immoo asii nan naqa. Ani jalaan deddeebi'aatii jalaan siqaatii yeroo kana yeroo isaan mandara sana keessaa ba'anii isin immoo mandaratti gubaadhee itti dubbate Iyyaasuun. Akkuma sana jedhanii jarri Iyyaasuun faa gaafatti dhaqanii lolaaf duukaa ba'an. Iyyaasuun faa maal godhanii dugda duuba deebi'an. Akkuma isa gaaficha nama 36 fixan sana akkasuma jedhanii mandara keessaa loltoota isaa guurratee mootiin itti ba'e. Iyyaasuun faa jalaa siqan gaafa akka isaan irraa siqan arganii warri loltooti ciccimoon 30,000 sun mandaratti itti seenan abiddatti qabsiisan warri gara lixa biiftuun jiranis in dhufan. Iyyaasuun faas asii achitti deebi'an eessatti ba'uree jirri garatti ba'aa dhabe. Yeroo kan namoota naannoo 12,000 tokkotuu nambisin hunda isaanii fixaniidha. Warra mandaracha keessatti hafillee dhaqanii maal godhanii hin fixaniidha. Garuu mootii sanaa jedhe Iyyaasuun lubbuudhaan utuu inni jiruu fidaa kottaa'edha. Isa ajjeesinaadha. Isa gaafa fuudhanii dhaqanii hin fannisee mukarratti gara halkan mukicharraa buusee dhagaa irra tuulee iddoon tuullaa isaallee amma har'aa jiraadha. Yeroo kana keessatti Iyyaasuun waan godhe tokko qaba. Goraadee yookiis albii harka isaatti qabatu gara biyya sanaatti akkasitti qabee dhaabatee. Kun immoo seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti Museen yeroo Amaaleqaa Israa'eliin wal lolaa turanii yeroo harki isaa gad dadhabu
yeroo harki isaa gad deebi'u warra Amaaleqoota akka mo'aa turan, yeroo harki isaa ol qabamu immoo akka Israa'el lolaa mo'aa turan. Akkuma kanatu harka Museellee ol qabaa turan. Iyyaasuun akka kana gara sanatti qabaa ture jedha. Kun kan inni argisiisu olaantummaa Waaqayyoo argisiisaadha. Iddoo kanattis moo'icha kana kan kenneedha. Iyyaasuumti kan dubbatu nu miti Waaqayyoodha jedha. Waaqayyoon mo'umsa kana nuuf kenne malee nu miti, humna keenya miti jedha. Kanaaf iddoo kana irratti egaa balbala baneef balbala sassila irmii godhanii cufan gaafa itti cufame san gaafa irmii kana jireenya isaanii keessaa baasanii jedhanii balballi sun banamee fi moo'icha argatanii. Kanaaf iyyuu waan tokko utuu hin godhin dura of qulleessinee keessa keenya qulleessinee waan gochuuf jenne sanatti ba'uu qabna. Yeroo kana diina keenya mo'achuu dandeenya. Yeroo kana jireenya nu rakkisu, nu xaxu, nu dhiphisu mo'achuu kan dandeenyu gaafa of qulleessinee hunda isaa Waaqayyotti dabarsinee ilaanne. Yeroo kana Iyyaasuun tooftaa lolaa kana na ajaa'ibanaan akkaataa inni itti mijeesseyyuu. Jarri mandaratti marsanii akka qabatan garatti baasan dhaban akkuma gaafichaa findha'e jaratti har'as hedhanii jarri abdii guddaan ka'an garuu akka hin taane ta'anii jarri hundi isaanii akka dhumanii mandarattiin illee akka isheen gubattee waan achi keessa jiru immoo jedhe Waaqayyo kan Iyyaasuutti horii hundumaa immoo sassaabaatii fidaa jedhe. Warrachi sassaabanii akka isaan fudhatan immoo iddoo kanattis kunis qajeelfama Waaqayyooti, sagalee Waaqayyooti waan ta'eef kana dubbata. Akkaataa kanaan balbala abdii sana Waaqayyo isaaniif bane. Keessumaa iddoo sana Akoor iddoon jedhama, iddoo rakkinaa jedha. Iddoon rakkinaa suni karaan rakkinaa sun maal ta'e gara balbala abdiitti akka jijjiirameef dubbata. Rakkinattiin iddoo ijoolleen Israa'el 36tti dhuman sun balbalattiin banamtee gara balbala abdii akkaataa isaan itti argatan tooftaan haala lolichaallee akkaataa Iyyaasuun itti mijeesse tooftaa sana keessa Iyyaasuun kana eenyuuf kenna olaantummaa isaa Waaqayyoof dabarsee akka inni kennu kun hundumtuu kan godhe olaantummaa humna Waaqayyooti jedhee Iyyaasuun kanallee jala muree dubbata. Kanaaf humna Waaqayyootti yoo laanne wanta kamiin iyyuu mo'achuu akka dandeenyu ulaa kanarratti immoo argina. Tole egaa barsiisaa Efreem Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Paaster Efreem gara keessanitti deebi'a. Kutaama kana keessatti mee kufaatii baay'ee gadi fagoo ta'e kana argisiisan saba Israa'el. Kufaatii gadi fagoo baay'ee mancaatii guddaa keessa utuu isaan jiraniiti. Kana keessatti carraa jijjiiramanii abdii argatan saba Israa'el. Mee kun akkamittiin ta'a? Yeroon kun baay'ee yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaa hunda caalaa yeroo murteessaa fi yeroo ijoollee Israa'eliif saba Israa'eliif yeroo murteessaa ta'ee namoonni kun sabi aaye kun mandara isaanii gadhiisanii saba Israa'el kana loluudhaaf ari'uudhaaf duukaa bu'an ture yeroon kun. Mee akkamitti cubbuu gadi fagoo keessatti kufnee jirru keessaa Waaqayyo gara balbala abdiitti nu deebisuu danda'a? Achumaan kutaa itti aanu irratti yaada nu kennitu. Fayyaa ta'e akkatti Waaqayyo abdii araaraa fi abdii guddaa kan qabu balbala isaa nuu banu Waaqayyoof wanti hundumtinuu isaaf ifaadha. Waan hundumaa gochuufis waan guddaa akka godhu beekamaadha. Ijoolleen Israa'elii rakkina hamaa keessa turani. Rakkinni isaan keessa turan kun immoo diina keessaaf diina bakkeeti. Akkuma beekamu gammoojjii Siinaa keessatti gungummiin baay'een ture. Yeroo Museen geggeessaa ture sana keessatti Iyyaasuunis jira. Gargaaraa isaa waan tureef. Wanta itti irratu hundumaa keessatti iyyayyuu turani. Waaqayyo immoo waan isaaniitti hir'ise hin qabu. Dadhabinuma kaayyoof amantii isaaniitti irraan kan hafe. Kanaaf ijoolleen Israa'elii maal jedhaa turanii? Seera boqonnaa 16 lakkoofsa 13 yoo dubbisne biyya keenyatti deebina. Achi wanti nyaatan guutee jira jedhaniitu yeroo isaan baay'ee gungumanii baay'ee Waaqayyo irratti ka'anii sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti dhugaa ba'a. Kanaaf abdiin isaaniif kenname biyya dhaqan kana Waaqayyo diinota isaanii isaan fuulduraa balleessee wanta isaan rakkisu hundumaa keessatti Waaqayyo itti gaafatamummaa ta'e akka jiru abdii kennaafii ture Waaqayyo.
Kanaaf biyya keenyaatu nu hin baasne ta'e jedhani ijoolleen Israa'el. Biyya keenyaatu nu hin baasne ta'e. Biyya keenyaa nu baastee waan nyaannu waan nu lafa guuteetu jiruuti gammoojjii kana keessatti nu fixxaa Waaqayyo jedhani. Musee kana gaafachuudhaaf Waaqayyo Museen yeroo iyyata kana fuudhee gara fuula Waaqayyo duratti dhiyaate isaan sirratti miti anarratti kan jedhu yaada akkasii kennaafii ture. Iyyaasuunis abdii kutatee waa inni godhe jira. Abdii kutatee waa inni godhe jira. Gaafa loltoota lakkoobsi isaanii 2,000 hanga 3,000 lakkaa'ee iddoo sanatti ergu isaan baay'ee meeshaa waraanaa qabaniin itti galagalanii isaan fixanii isa kaan ari'anii gargar tamsaasanii warri lubbuun hafan egaa gargar tamsaanii lubbuun tufataniitu gara iddoo buufata Israa'elitti iddoo Iyyaasuun jirutti deebi'an. Warri kaan garuu akkuma irra deddeebisnee kaasaa turre lubbuun 36 akka galaafataman dubbata. Achi hoduu gaddisiisaa fidanii dhufanii warri lubbuun hafan. Isaa booddee dhaqee taabota Waaqayyoo saanduqa akka fuula duratti gombifamee Waaqayyoon gaafatu maal jedhe? Waaqayyoo ituu Yordaanosiin nu ceesisuun kee hafeera ta'e. Achi utuu dhufuun keenya hafeera ta'e. Asitti loltoota warra Amoorotaatiin nu fixuudhaaf iddoo kana fidde maali Waaqayyoo jedheetu yeroo inni aariisaa Waaqayyo irratti aariisaa ba'u sana hin argina. Isaa booddee Waaqayyos akkuma akka aariiti jechisa ka'i lafaa jedheetu jara qulleessi waan ani abboomin godhanii jedhee gaafa Iyyaasuutti himamu Iyyaasuun deebi'ee egaa akka makaasaa turre qullaa'ummaan eegatee booddee Waaqayyo gooftaan tokko hidhee seenaa isaanii jalqabe amma akka obboleessi keenya Barsaa Ifreem nuuf ibsaa ture. Iyyaasuu boqonnaa 8 irratti immoo balbala abdiitu baname Waaqayyo gooftaan warra aayin harka keetti dabarseen kennaan sodaatin jedhee immoo abdii haaraa kenneef. As keessatti maal argina? Waa'ee dhuga baatu humna Waaqayyoo laalchise tokko warri seera boqonnaa 16 keessatti ijoolleen Israa'el biyya sanaatuu nu baasuu kee hafeera ta'ee jedhanii humna Waaqayyoo argaa turan. Dukkanaa'ummaan isaanitti dhufe kun eessa yoo jenne biyya lafaa jaallachuu. Waan Waaqayyo hojjete kana irraanfatanii gara miira isaanii dhaggeeffachuu. Waanuma biyya lafaa yaaduudha. Wanti biyya lafaa kuni biyya lafaa yeroo yaadan kana waan biyya lafaa kana yeroo hawwan akkuma kaasaa turre biyyuma lafaa kana keessaa gara gadiitti nama gotota malee gara olitti nama hin fidu. Silaa maal dhugaa ba'uuti isaan irra ture? Dhuga baatu Waaqayyooti isaan. Yordaanosiin ce'uudhaa fi abdiin isaanii kenname. Darbee immoo ijoolleen Israa'elii maal argaa dhufan? Galaana diimaa iddoo lamatti kutee lafa gogaarra yeroo isaan ceesise. Darbee konkolaataa fardeen fariyoon itti gadhiise bishaaniin yeroo nyaachise. Gammoojjii keessatti yeroo inni maannaa isaanii roobsu. Dhagaaruu kutee yeroo inni bishaan isaanii burqisiisu. Diinonni isaanii illee isaan miidhuudhaaf gaafa jedhan Waaqayyo yeroo isaaniin golgu kana hundumaa keessatti ija isaaniin argaa turan. Maal ta'utu ture? Dhuga baatu ta'u ture. Kaleessa dheengaddanni nu gargaare fuuldura jireenya keenyaattis nu gargaare jedhanii rakkinaaf lola hamaa isaa mudatu keessatti abdii godhachuuti isaan irra ture. Darbee Iyyaasuun illee wanti inni iddoo kanatti xinnoo karaarraa kaate yoo jiraate Yordaanosiin kuteessa ceesiseera. Maaltu itti hir'ate Waaqayyotti? Deebi'ee of sakatta'ee gara jaraatti deebi'utu ture malee Waaqayyo irratti dubbii hammeenyaa fi dubbii jallinaa kana dubbachuun isarra hin turre kan jedhudha. Fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle wanti ijoollee Israa'el gidduutti godhame cobbuun hamaan suni waan salphaa miti. Sababa ta'eef har'a jireenya keenya keessatti wanti nuyi baay'ee xiyyeeffannee ilaaluu qabnu haalota baay'ee keessa nu dabarseera Waaqayyo. Numa warra jirru kana tokko keenya kana Waaqayyo haalota nuyi ce'uu hin dandeenye, haalota nuyi darbuu hin dandeenye Waaqayyo mo'icha isaa nurratti fidee laga nuyi ce'uu hin dandeenye Waaqayyo nu ceesiseera. Jiraachuun keenya immoo isaan. Wanti nuyi nyaannu, wanti nuyi dhugnu, wanti nuyi uffannu, jireenyi nuyi jiraannu Waaqayyoof galatu wanti nutti hir'ate hin jiru. Kanaaf har'a
jireenya kee jiraannu kana isa kaleessa dheengadda kee darbine irraanfanne waaqayyo irratti harrabaamaa kan dubbanneef baay'ee of eeggachuutu nurra jira. Kanaaf seexanni dugda duuba ijoollee Israa'eliin mancaaseera. Iyyaasuun garbicha waaqayyoo geggeessaa ijoollee Israa'el jedhee waaqayyo kan isa muude kan fuula isaa duratti fidee isa dibe kana jecha hin taane akka inni dubbatu godheera. Keessumaa Daawit waan kana gabaaseera. Daawit faarsaa boqonnaa 78:9 fudhannee yoo ilaalle waan hin taane isaan dubbachiiseedha. Arrabi isaaniillee waan gaarii akka hin dubbanne arraba isaanii jal'iseedha. Daawit yeroo gabaasu. Har'as namoonni waaqayyo ta'uu isaaniin geggeessu, waaqayyo ta'uu isaaniin gargaaru, har'a dhuga baatu waaqayyo ta'uun kan isaan irra ture, har'a garuu dubbii abdii kutannaa, dubbii humna waaqayyoo ciiggaasisu, waaqayyoon kan hin gammachiifne, waaqayyoo irratti harraban taane gadhiisuun cubbuu akka ta'e. Keessumaa Raabiin fudhannee yoo ilaalle iddoo kana keessatti tuquu kan hin barbaadu barumsi keenyas kana ka'a waan ta'eef. Rahaabi maal jette? Rahaab maal jette? Waaqni keessan waaqa waaqaaf lafa uumeedha. Attamitti akka diinota keessan mootota naannoo keessan jiru warra isiniin morman lolee akkasiin mo'attan isin godhe, inni isin ceesise, inni Yordaanosin isin ceesise, inni biyya kana isinii kennuuf abdii isinii qabaate waaqa jabaadha sababa ta'eef waaqa kana jetteetu olaantummaa waaqayyoo ol kaafte. Ilaalaa eessaa fidde isheen? Warri waaqayyoon dhabnamatan, warri waaqayyoon geggeeffaman humna waaqayyoo gadi buusaa adeemanii. Rahaab ejjituun immoo eessaa fidde? Dubartiin maqaa gadhee qabdu kun, amala gadhee qabdu kun, aadaa fi duudhaa biyya sanaaf waaqayyoon kan amala waaqayyoo bakka hin buune hojii ciiggaasisaa hojjettu kun akkamittiin barte waaqayyoo waaqaaf lafa uumuusaa? Kanaaf har'a wantan sodaadhu yoo jiraate iddoo kana keessatti dhumti warri sagalee kana dubbisnu, warrumti nuyi kiristaanota jennu humna waaqayyoo wallaallee, ormoonni warri waaqayyoon hin beekne, warri waaqa tolfamaa waaqessan, warri waaqa duukaa hin jiraanne olaantummaa waaqayyoo beekinnuu laata kan jedhu yaada. Kanaaf obboloota iddoo kana keessatti fudhannee yoo ilaalle maddi miidhamuu ijoollee Israa'el sababa akaanii maatii isaatiif saba sana har'a nuti waaqayyo bakka nu kaa'ee yeroo jedhu hojii olaantummaa guddaa qabu kana nutti kennee yeroo jedhu akkamittiin of geggeessina, akkamittiin maatii keenya geggeessina, akkamittiin saba geggeessina kan jedhu baay'eetti yaaduun nu barbaachisa. Iddoo kana keessatti jala murree beekuun kan nurra jiru waaqayyo ijoollee isaatiif qabeenyaa baay'ee qabeenyaa guddaa isaaniif hawwuu dadhabee miti. Iddoo sana dhaqxee jedha biyya kan keentaan dhaqxee gaafa qabattu jedha hojjetattees haa ta'u karaa kamiyyuus haa ta'u waaqayyo sii kennee haa ta'u yeroo sooromtu yeroo badhaadhummaan kee baay'ee bal'atu garaan kee waaqayyoon akka wallaalleedha. Ijoolleen Israa'el waaqayyoon hin wallaallee adeemanii baay'ee wallaalaniiru. Biyya Kaanaan keessatti gammoojjii keessatti kan hin hojjenne caala Kaanaan keessatti cubbuu guddaa hojjetan. Waaqayyoon irraanfatanii waan hundumaa argatanii eega jedhanii gara waaqota tolfamaa warra Kaanaanitti deebi'an hundumtinuu godoo isaa mana isaa keessatti waaqota tolfamaa kaa'ate. Iyyaasuun sabi manca'eera waan ta'eef kun adeemsa yeroo dheeraa booddeedha. Iyyaasuun gara dadhabbiitti yeroo dhufu saba Israa'el walitti fidee godoo tokko keessatti walitti qabee jedha. Adaraa keessan jedhe. Adaraa keessan jedhe. Wanti mana keessan keessa jiru beekamaadha. Sooromtaniis nyaattaniis dhugdaniis of wallaaltanii waaqayyoon wallaaltaniittu jedhe. Jireenya keessan gurgurtaniittu jedhe. Jedheetu jecha dhumaa dubbateedha. Egaa jedhe aniif manni koo waaqayyoon waaqessinaa isin garuu maal godhaa jedhe. Kan waaqessitan har'a fudhadhaa jedhe. Kun dhaamsa dhumaati. Obboloota har'a waaqasa haalota hamaa keessa nu dabarsee biyya lafaa dukkanaa keessaa nu fide dhiiga Kiristoosiin nu fayyise ijoollee luboota sanyii qulqullaa jedhamnee waamamnu keessatti har'a dhaabbannaan keenya eessadha. Isa haalota hamaa keessa nu dabarsee fidee iddoo kanaan nu ga'e gaara fayyinaa moo'ichaa gubbaatti ol nu ba'e wallaallee gara biyya lafaatti deebineerraa qabeenyaa biyya lafaa jaallachuu albaadhummaaf machii ejjummaaf xuraa'ummaa maateeriyaalii biyya lafaa walitti sassaabu kana keessa jirra taanaan akka akaan yeroon keenya akka nurratti hin dhumne kan jedhu sodaa qabna. Waaqayyoo carraa bal'aa nuu kenneera. Balbala nuu banametti deebinee waaqayyoon haa galateeffannu,
olaantummaa isaa ololaa qabnu kana dhaamsi keenya ni dhumaa eebbifama. Tole paaster Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaa barumsa sanbataa keenya kana keessatti egaa namni foonii Waaqayyo kan uume biyya lafaa keessa waan deddeebi'uu fi karaa mul'ataa ta'es mul'ataa hin taanes cubbamuu danda'a. Garuu utuu yeroo qabu qalbii jijjiirrachuun akka isarra jiru gara Waaqayyotti dhiyaatee Waaqayyo biraa dhiifama argachuu akka qabu kutaan kun nu barsiisa. Gooftaa isaa amma ammaatti nu eegee nu geggeesseef galanni haa ta'u jennaa. Waaqayyoon hin galateeffannaa. Isinis dhaggeeffattooti keenya Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya kutaa kanaa asirratti hin xumurraa. Kutaa itti aanutti deebinee amma wal arginutti nagaan Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.